Kalian waggaa 30 isin bulchuu barbaadan gaafii jedhuufi rabbi keessa jiraadha gaafiin. Gaafa qeerroon qabsoo gaafa nu 2020tti sirna san buusuu deemnu karoora baafannu jarri waggaa 50 bulchuuf karoora baafataa turan. Isin foolish biyya sanitti waggaa 30 namni tokkos ta'ee paartiin tokko nan bulcheedhe. Karaa amma deemanii jiraanan waggaa 30 wanti bulchanuu hin jiraattu. Warra bulchuu miti warri wanti bulchanuu hin jiraattu. Taphni akkasii ta'uu hin danda'u. Nu waan akkasii yaannu nu waggaa 30 irratti yoo rabbi nu gargaaree uummata keenya rabbi gargaaree lola nurraa dhaabate waggaa 30tti maal laallamee taanu abaluu waan gorra jiraa miti waggaa 30tti maaliif lolli waggaa lamaa biyyatti waggaa 30 duuba deebisee jira waggaa 30 irraatti deebinee bakka san ga'uun keenyayyuu shakkisiisaadha isinitti himaan haala amma jiruun kanaaf jarri mootummaas illuuzinii achi keessaa bahuu qabu. This illusion is a crazy illusion. Haalli qabatamaan biyyi sun keessa jiru waan hawwii akkasiitiif nama fiduu miti. Warra isaan duraatirraa barachuu qaban badii ofiitiin makaraa isaan fidan ofirratti uummata ofiitirratti ilaalaa. Keenyas kanarraa of baratanii deebi'uu qabu. Jawaar uummata Oromoo dhagaye ka jetteef nan dhagaya bar. Sis nan dhagaya. Kaffallaa keetis jiru nan dhagaya. Ofiis nan dhagaya. Garuu waan si gammachiisu sitti himuun. Kaatiyattus dhagaye, ka uummanni biraa jedhus dhagaye, waan hin barnootaan qabu, waan hin muuxannoon qabu laaleetiin daalchisee waan saba kanaaf biyya kanaaf ta'u jedhu hima. Si gammachiisuu dhabuu danda'a. Ni garuu si bashannansiisu as hin jiru. Ilaa dhiisa harka dhiisa miliyoonaan baasee jira. Hin danda'amu osoo jedhu qabatamaan hojii hojjedhee agarsiisee jira. Ani faaruu hin barbaadu. Faarfamee nagayee jira. Bakka amma jirutti umriin amma jirutti yoomiin du'aa isaa hin beeku. Sadarkaa amma jirutti qeeqa sodaadhee balaaleffannaa sodaadhee waan uummata kana qilee hamatti galchu hin lallabu'an. Ani waa meeqa keessa dabreera. Waan nan hojjedhe jedhu waan hin baradhe hojitti raawwadhee osoo agartan hojjedhee agarsiiseera. Hojjedhe gaafsanillee osuma rakkanatti mormamuu bar hin beeytanii miti. Reefu girmaan jee ture gaafa biyya kana dhufu OPDOtu ergeedha. Duula meeqa godhame. Waan tokko mataa otoo olii kaasuu baanne. Diinoo gaafa Stanford University seenee waan tokko barreessuu eegalu hayyoonni Oromoo 20 wayi ta'an akka Stanford irraa ari'amuuf abbaan isaa nama fixaa jira abbaan kiyya bar qaata du'e barreessanii turan bar. I never took it personal and I don't take it personal. Rabbi hoggaana uumuu saba kanaaf waa buusi jedheeti. Hamma danda'e buuseera. Gara fuulduraas karaan itti amane warra waliin amannu wajjin hojii qabatamaa saba kanaaf ta'u. Ta'e dhaggeeffanna. Deemnee hin dhaggeeffanna. Garuu waan popular ta'e qofa. I was a populist. I've done it bar. I know how to do it. Haalli qabatamaan Oromoo fi Itoophiyaan keessa jirtu garuu populizimiin hin hojjetu. Populizimiin Abiyyiin bakka geessi agartanii jirtan. I will tell you. Amma kan barbaachisu nitti himu it requires honest, serious conversation. Serious conversation. San immoo godhaa jirra. Waan akkana televizyinii osoo hin ta'in quba qubatti hayyoota keenya wajjin manguddoota keenya wajjin biyyattis godhaa jirra ammallee hin goona. Haala qabatamaa jirru keessa jiru laallee biyya ceessuudhaaf kan itti deemu ta'a jechuudha. Walabummaa Oromiyaa irratti yeroo tokko waan hogganni birallee hin jedhin jettu bar. Hogganni Oromoo Oromiyaa hin fottoosinaa Itoophiyaa hin diigna jedhu hin jiru. Waan saba keenyatti diina guuruu hin dubbatin Rabbi jedhaati. Even the farthest left qabsoo Oromoo keessatti ummanni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffannu aangeessina jedha malee hin diignaa hin fottoosinaa. This is negatives.